Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan dhuge maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu yeroo hundumaa qulqulluun maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaa kan jedhuun kutaa ja'affaa darbeen akkuma yaadattan maqaalee Waaqayyoo kanneen jedhan ilaallee turre. Egaan walumaa galatti maqaa Waaqayyoo yeroo jennu maal jechuudha jennee turre kan ittiin uumaan keenya waamamu fayyisaan keenya abbaan keenya kan inni ittiin waamamu maqaan isaa kun immoo Waaqayyo jennee guyyaarraa kan waamnu waggoota 4,000 erga ture booda naannoo bara 1,500 keessa Museedhaaf kan ibsame yoo jalqabaadhaaf ani maqaan koo Waaqayyoodha jechuudhaan Waaqayyo maqaa isaa kan ibse Museedhaaf akka ture kana baranneerraa jechuudha. Har'a immoo akka fedhaa fi yaa Waaqayyootti barumsa keenya kutaa torbaffaatiin amaloota Waaqayyoo kan jedhan kan barannu Waaqayyo abbaan keenya nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan amaloota Waaqayyoo yeroo jennu akkamittidha uumaa keenya abbaa keenya waaqa keenya beekuu kan hin dandeenye akkamitti amaloota Waaqayyoo jennee barachuu dandeenya kan jedhu dhugaadha sammuu keenyatti dhufuu danda'u. Amaloonni Waaqayyoo dhuguma kan hin qo'atamnedha. Waaqayyo mataa isaatii kan hin qo'atamne yeroo ta'u amaloonni isaas kan hin qoratamnee fi kan hin beekamnedha. Waaqayyo abbaan keenya garuu maal taasiseera inni akka barbaadetti akka fedha isaatti jechuudha qulqulloota abbootii keenyaaf kanneen isa gammachiisaniif akkasumas immoo ijoolleen koo sanyiin addaam hundumtuu waa'ee koo amala koo kana beekuu qabu kana yoo beekan isaaniif gaadha jedhee mataa isaatiin fedha isaatiin kan nuuf ibse kana qofadha kan barannu jechuudha. Kitaabni qulqulluun maal jedhaa dhuguma warreen laphee qulqulluu qajeeltotadha Waaqayyoodha ni argu waan ta'eedha jechuudhaan dubbata. Kana jechuun maal jechuudha Waaqayyo isaaf kanaaf akka inni of mul'isu isaanitti dhiyoo akka inni ta'e kan agarsiisudha. Kanaaf Waaqayyo amala isaa yeroo adda addaatti qulqulloota abboota keenyaaf ibseera. Karaa isaanii immoo ijoolleen isaa hundumtuu akka beeknuudhaaf nuufis immoo dabarfanii nuuf kennamaniiru jechuudha. Amaloonni kun immoo Waaqayyo ofuma isaatii kan of ibse malee namoonni qorachuudhaan kan bira ga'anis miti. Qorachuunis hin danda'amu bira ga'uunis hin danda'amu. Haala kanaatiin hin barbaada jedhanii yaaduun mataa isaayyuu hin danda'amu jechuudha. Garuu abboonni keenya maal jedhu wanta baay'ee dubbataniiru waa'ee amaloota Waaqayyoo akkasumas baay'ee Waaqayyoon beekuu irratti ni dubbatu. Qulqulluun Efreem maal jedha keessumattuu namoota warreen waa'ee Waaqayyoo osoo hin qoranniin beekuu akkamitti dandeenya akkamitti Waaqayyoon fudhachuu dandeenya warreen jedhaniidhaaf isa dhugaadha jecha armaan gadii kan nu dubbateera. Maal jedha waa'ee Waaqayyoo qorattee kan bira geessuu fi kan natti agarsiistu yoo ta'e Waaqayyotti osoo hin taane sitti namanaa jechuudhaan dubbatu. Qulqulluu Efreemidhaa eebbisaan irraa bulu waa'ee Waaqayyoo qorattee bira geessuu kan dandeessu yoo ta'e akkasumas immoo qorattee kan natti agarsiistu yoo ta'e Waaqayyotti osoo hin taane sitti namanaa. Maaliif sababni isaas Waaqayyoon qorattee yoo bira Waaqayyoon qoratee kan bira ga'u inni Waaqayyoon ni jaala waan ta'eedha jechuudhaan dubbata. Sirriidha. Namni Waaqayyoon qoratee Waaqayyo kanadha
akkasidha kana jedhee waa'ee waaqayyoo hundumaa lafa kan kaa'u inni waaqayyoon ol kan jirudha jechuudha. Garuu waaqayyoon immoo waa tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyoon ofii isaatii bara barummaadhaan jiraataa kan ture amaloota isaa yeroo ilaallu ni baranna. Qulqullummaadhaan qajeelummaadhaan yeroon kan isaaf hin lakkaa'amne waaqayyo tokkicha qofaadha. Garuu namoonni barbaanne argachuu qabna, namoonni qorannee bira ga'uu qabna warreen jedhan isa dhugaadha. Kun ganumsa guddaadhaa fi namoonni akka kanaatti amananillee namni waaqayyoon qoradheen bira ga'uu qaba jedhee yaadu waaqayyotti kan amanu miti, sammuu isaatti kan amanudha. Waaqayyotti amanuun immoo amantaadhaan fudhachuudha. Amantiidhaan waaqayyo jiraachuu isaa amala isaa beekuudha malee qoratanii bira ga'uu miti. Namni qoratee bira ga'uu jiraates immoo inni waaqayyoon ol kan jiru malee waaqayyoon gadi kan jiru miti jechuudha. Gooftaan keenya illee kan dubbateera. Waa'ee waaqayyoo kan beekuudha, waa'ee ilmaa kan beeku waaqayyoo qofa jechuudhaan dubbateera. Waa'ee abbaas kan beeku ilma qofadha. Maaliif waaqayyoon waaqummaa isaadhaan beeku kan danda'u eenyuyyuu hin jiru. Eenyurraa alatti waaqayyoorraan alatti jechuudha. Waaqayyoon matuma isaatiif of beeka malee kanaa alatti uumamni waa'ee waaqayyoo beeku hin jiru. Garuu waaqayyo immoo amaloota isaa tokko immoo kan nuuf ibsanii qabaachuudha. Kanaaf amaloota waaqayyoo jechuudha yeroo barannu isaan kana barannaa jechuudha. Jiraachuu waa tokko amanuudhaa fi waa'ee wantichaa sirriitti beekuun tokko miti, waa tokkos beekuu kan qabnu. Waan tokko jira jedhanii amanuudhaa fi waa'ee kan jiru sanaa beekuun immoo wanta biraati. Adda adda jedhu kun lamaan. Fakkeenyaaf haa ilaalluuti lubbuun namaa jiraachuu ni beekna. Hundumti keenya kana ni amanna guutummaatti jechaadha. Abaluun lubbuu qabaa yeroo jennu namicha ammayyuu fo'isa addan bahee hin awwaalamiin jira kan jedhudha. Gara waaqayyootti hin deebine hin boqanne jechuudha. Namni dhukkubsatee yookiin immoo kufee miidhamee haayi lubbuutiin jira yeroo jedhamu lubbuun isaa keessaa hin baane jechuudha. Kanachumaan jechuudha namni hundumtuu jiraachuu lubbuutti ni amana jechuudha. Garuu immoo kan nama dhibu lubbuu namni amma hammaatti jechuudha. Hangammaatti namni lubbuu namaa argee hin jiru. Qorachuudhaaf illee kan yaale hin jiru kan nama dhibu. Qoratamees immoo bira ga'amuus immoo hin danda'amne. Garuu immoo maalitti amanama lubbuun namaa jiraachuun ni amanamte jechuudha. Waaqayyoodhaaf yoo ta'u garuu kan akkamitti namoonni nama dadhabu kan jedhu immoo wanta biraati. Diyaabiloos dhuguma keessa goruudhaan wanta barbaade kan raawwatu waan ta'eedhaaf namoonni waaqayyoo ni jira jedhanii ergamananii booda waa'ee isaa garuu osoo hin beekuun kan biraa osoo ta'ee jiru garuu osoo waa'ee isaa hin beekin hin amannu warreen jedhan lubbuu garuu osoo waa'ee ishee hin beekin jiraachuu ishee warreen amanan immoo ni jiru jechuudha. Karaa saayinsii pilaanetoota kanneen jedhaman ni beekamu. Har'a amma 11tti ga'aniiru jedhama. Isaan kana keessaa tokko ilaalle fakkeenyaaf Maarsiirra amma jiraachuun tokko pilaanetii kun jiraachuun ishee beekamaadha. Waaqayyoodha kan uume, uumama waaqayyooti. Garuu pilaanetiin kun maal kan jedhu immoo namni beeku hin jiru. Amalli ishee maalidha? Bishaan ni qabdii hin qabdu? Qilleensi maalidha? Ho'iinsa mami kan jedhu waa tokko kan beeku namni beeku hin jiru. Garuu immoo beekumsaan immoo jechuudha jiraachuu ishee immoo hundumtuu ni amana jechuudha. Kanaaf gara waaqayyootti yeroo finnu namoonni waaqayyoon osoo hin beekin osoo hin argin hin amannu kan hin jedhan isa dhugaadha waaqayyoorraa amma akka isaan fagaatan kan namatti agarsiisudha. Egaan walumaa galatti amaloota waaqayyoo yeroo jennu nuti karaa kiristaanummaa jechuudha kan beeknu waaqayyo mataasaa kan beeku isa qofaadha. Inni immoo mataasaa qofa kan ta'e eenyuyyuu kan irratti hin fudhanne akkasaas immoo ta'uu kan hin dandeenye. Uumamtoota biraadhaafis immoo akka kennaatti yoo isaaniif kennellee kan irraa hin hir'annee fi kan hin qoratamne amaltoota kan ittiin barannu jechuudha. Kanaan fakkeenyaaf waaqayyo qulqulluudha. Qulqullummaan kan waaqayyooti. Qulqullummaan waaqayyo namootaaf kenneera. Waaqayyo namootaaf yeroo kennu kan saagadu irraa irratti jechuudha. Kanaaf isaan kan akkasiidha jechuudha kan nuti barannu. Amaloota kanatti kan beeknusii fi akkasumas barannu guutummaan amaloota isaa osoo hin taane amaloota baay'ee muraasadha. Waa'ee waaqayyoo kan nuuf ife amma foonummaadhaa yeroo jirru kan nuuf ifee jiru kan barannu jechuudha. Jireenya fuurummaa jireenya yeroo foon keenyaaf lubbuun keenya adda baatee jiraattus immoo kanaa ol dhuguma waa'ee waaqayyoo beekuu akka qabnu akka dandeenyu kitaabni qulqulluun nutti hima. Maaliifidha amaloota waaqayyoo kana xiqqoo ishee kan barannu yeroo jennee yeroo ilaallu tokko amaloonni isaa sammuu dhala namaa baachuu hin dandeenyeen kanneen beekumsa kan sammuu dhala namaa baachuu hin dandeenye wanta jiraniifidha jechuun
waa'ee waaqayyoo sammuun keenya kun sammuu tamma ittiin jiraannu kun baachuu kan hin dandeenye akkasumas immoo dhaga'ee jiraachuu kan hin dandeenye ni jira waan ta'eedhaaf waaqayyo Museedhaan maal jedheera na argee jiraachuu kan danda'u hin jiru akkuma jedhe jechuudha kun wanta jedhuufidha. Kana jechuun maal jechuudha afaan ittiin ibsinu waan hin qabneef jechoota kana jennee ibsuu wanta hin dandeenyeedhaaf kanaaf waa'ee waaqayyoo kanneen hin beekne kan beeknu kan barannu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkuma kanaas immoo amantoota waaqayyoo haadisnuuti dhalli namaa dhufaatii gooftaa keenyaan booda kabaja kiristaanotaadhaaf ta'u kan beeku hin jiru dhugaadha kun. Kabajni yeroo sanattis waaqi gooftaan keenya yeroo dhufutti warreen amantaa isaaniidhaaf hojii gaarummaa isaanii eeggatanii jiraatan kabajni akkamii kan isaaniif ta'u gonfoo isaan fudhatan kennaa badhaasaan argatan mootummaa waaqayyoo maal akka ta'e namni yeroo har'aa kana yaadee bira ga'uu danda'u hin jiru sammuun namaa beekuu hin danda'u kana dabarreellee mootummaa waaqayyoo amma mootummaa waaqayyoo ni jenna gooftaan keenya mataan isaa maal jedhe waa'ee mootummaa isaa mootummaa waaqayyoo akkamittan ibsuu danda'a jechuudhaan akkuma dubbate jechuudha isa dhugaadha waa'ee mootummaa waaqayyoo illee ibsuudhaaf osoo hin dandeenye garuu sammuu keenya kanaan waa'ee waaqayyoo amma kanaadha jennee amaloota waaqayyoo kana jennee tarreessuu hin dandeenyu kanarraan kan ka'e maal taasisna jechuudha baay'ee muraasa waaqayyoo ofuma isaatii kan inni nuuf ibse kan barannudha jechuudha. Dhuguma yeroo dhufaatii gooftaa keenyaatti maaltu akka ta'u kiristaanotaaf kabajni akkamii akka ta'u darbee mootummaa waaqayyoo maal akka fakkaattu amma kana teenyee yaaduu akka hin dandeenye beekuu akka hin dandeenye qulqulluun Yohaannis dubbateera ergaa isaa tokkoffaa boqonnaa 3:2 yommuu dubbisnu maal jedha michoota koo nuti amma ijoollee waaqayyooti jechuudhaan isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru hin beeknu isa boodachuun jireenya kanaan jiraannee dhufaatii gooftaa keenyaatti jechuudha haa ta'u garuu yeroo inni mul'atu isa ni agarra yeroo inni mul'atu jechuun yeroo gooftaan keenya lammeffaadhaaf dhufu jechuudha isa ni agarra isas immoo akka fakkaannu ni beekna amma garuu maal ta'uudhaaf akka jirru hin beeknu jedhee kan kaase kun guyyaa har'aa sammuu ittiin jiraannu kun sanallee hubachuu hin danda'u kan jedhudha. Sana yeroo sanatti dhala namaadhaaf illee kan raawwatamu hubachuu hin danda'u waa'ee mootummaa waaqayyoo hubachuu hin danda'u. Kanaaf sammuun keenya kun baay'ee murtaa'aadha waa'ee waaqayyoo kana jennee mataa keenyaatiin kan finnu hin qabnu beekumsillee akkuma kana yeroo wani jireenya foolummaa kanaan kan jirruu fi jireenya fuurummaatti yeroo eegallu baay'ee wanta wal caaluudhaaf yeroo hammaatti dhalli namaa beekuu kan danda'u qofa amma sammuu keenyaatti kan beekamu qofa waaqayyo abbaan keenya fedha isaatiin kan ibse qofa kan barannudha jechuudha. Kanaafuu amaloonni waaqayyoo yeroo jennu jalqaba isaan kan erga beeknee booda waa'ee waaqayyoo beekuu kan dandeenye erga beeknee boodadha amaloota waaqayyoo barachuu kan qabnu jechuudha. Waa'ee waaqayyoo beekuu kan dandeenye beekuun inni guddaan isaa waaqayyoon beekuudha. Waa'ee waaqayyoo akka hin beekne yoo beekne inni kun waaqayyoon beekne nuti danda'a. Kana boodadha waa'ee waaqayyoo akka hin beekne beekuu kan dandeenye erga hubannee booda waaqayyoo dhiifama isaatiin jaalala isaatiin fayyina keenyaaf jedhee beekuu kan qabnu waa'ee isaa kan nuuf ibse immoo qabxiiwwan muraasa barachuudhaaf ni dandeenya jechuudha. Egaan qabxiiwwan waaqayyoo yeroo amaloota waaqayyoo jennee gaafa ilaallu kitaabni qulqullaa'uun kan nutti himanii waaqayyos immoo ofuma isaa kan dubbate isaan armaan gadiitii kan jalqaba maal jedha waaqayyoo iddoo hundumaatti kan argamu ta'uu isaati. Inni kun amala waaqayyoo keessaa kan jalqabaati. Iddoo hundumaatti kan argamu jechuudha. Kan hin murtoofne bakkaan yerootiin kan hin murtoofne daangaatiin murtaa'uu kan hin dandeenye bakka hundumaa kan jirudha. Bakka hundumaattis immoo al tokkotti argamuu kan danda'udha waaqayyoon murtaa'u jechuudha. Biyya kanas biyya sanas idduma hundumaa ni jira jechuudha. Mana cufataas mana maalii keessas ni jira. Kanaafidha Yoosef maal jedhee ture seera uumamaa boqonnaa 39 yeroo dubbisnu ati manaa Pheexifaaraa cubbuu yeroo isheen saffeertu maal jedhe akkamittiin fuula waaqayyoo duratti cubbuu kana raawwadhaa jedhee dubbatee ture. Kana jechuun maal jechuudha mana cufamaa keessoo jiraatellee namni yoo sana gadi ta'ellee garuu waaqayyoo ni jira ni argaa jechuudhaan dhuguma waaqayyoo bakka hundumaa jiraachuusaa kanaan ibseera jechuudha. Kitaaboleen qulqullaa'oo waaqayyoo dhuguma bakka hundumaatti akka argamu ni dubbatu. Faarsaa 139 yoo ilaalle fuula kee duraa teessattan baqadhaa gara samiitti yoo ba'e atachis ni jirta
gara si olittis yoo bu'e atachis ni jirta akka hummoo kaattuu yoo fudhe hanga dhuma galaanattis yoo balali'e achittis harki kee na qajeelchiti mirgi kees immoo na qabatte jechuudhaan mootichi Daawit faarfateera jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Waaqayyo bakka hundumaa akka inni jirudha. Bakka hundumaa fuula kee irraa iddoo kamittiin baqachuu danda'a jechuudhaan kanumaan duuchee jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo bakka hundumaa kan jirudha. Ittaansinis yoo ilaalle raajii Isaayyaas raajii 66ffaa lakkoofsa 1tti kan argannu maal jedha? Bantiiwwan waaqaa teessoo kooti laftis immoo ejjennoo miila kootiiti jechuudhaan gooftaan keenya Waaqayyo dubbateera. Kana jechuun Waaqayyo achis ni jira asis lafni ejjennoo kochuun miilli koo as jirti jechuudha osoo hin taane bakka hundumaa nan jira kan jedhu haala kanaatiin kitaabni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha. Faarsa akkasuma kana caqasa tokko itti dabaluudhaaf raajii Ermiyaas boqonnaa 23 yoo ilaalle lakkoofsa 23ffaatti namni yoo dhokate ani san arguure jechuudha Waaqayyo dubbata. Namni yoo dhokate ani san arguure samiif lafarra kan guute ana mitiire jechuudhaan dubbata. Bakka hundumaa kan jiru samiif lafarra kan guute eenyudha? Ana mitiire jechuudhaan walumaa galatti Waaqayyo haala kanaatiin ibseera jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu dandeenya? Waaqayyo bakka hundumaa kan jirudha. Kanaaf kana yoo beekne nuti mataa keenyaas illee cubbuudhaa fagaachuu dandeenya hundumaa. Waaqayyo bakka hundumaa waanta jiruudhaaf Waaqayyo jaalala dhokachuu waanta hin dandeenyeef katamaa filannee mana filannee bakka filannee cubbuu kan raawwannu ta'e rakkoo guddaadha kun Waaqayyo bakka hundumaa ni jiraachuudha. Amalli kan jalqabaa kan Waaqayyo kanadha. Kan lammaffaa immoo gargaarsa eenyurraallee kan hin barbaanne ni baranna. Isa kana garuu kutaattaa'utti qabannee kan dhiyaanudha kan ta'u sa'aatiin keenya geera waan ta'eef jechuudha. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.